Akkamii amaanu'eeliin amantoota kan taatan nagaa galataa ilma durbee Maariyaam nagaa Kiristoosiin isin gaafadha akkam jirtu akkamiin mana geessanii mee namoonni nagaa qabdan namni nagaa qabdan ameen waaqa nageenya keenya isa ta'ee nagaa nuuf kennee yeroo kanaaf saatii kanatti haadha isaa qulqulleettii dubara Maariyaam teessoo isaa taabota isaa akka nuti kabajnuudhaaf iddoo kanatti Waaqayyo walitti nu qabee galannee ulfinna teessoo isaa Maariyaam irratti isaa godhatu. Maqaa Waaqa keenyaa fayyisaa keenyaa gaafa waammannu arrabni keenya dagachuu kan hin dandeenye oolmaan ishee jaalalli ishee gaarummaan ishee laphee keenya irratti chaappa'ee kan jiru sababii fayyina keenyaa kan taate dhugee garraamee qulqulleettii qulqullootaa kan taate garraamummaa Abeelitti kan fakkeeffamtu dunkaana Abrahaamiin kan taate Sillaasee kan keessummeessitee daandii lozaa irratti Yaaqoob kan argee riqaa Yaaqoob kan taate durboon Maariyaam haati keenya qulqulleettii qulqullootaa bineetti ergamootaa uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni isheedhaaf haa ta'u. Egaa akka eeyyama Waaqayyootiin ta'ee guyyaa har'aa kana maaliif iddoo kanatti walitti qabamne isa jedhu mata duree tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irratti jecha argamu mata duree taasisneetu wajjin maranna. Jechi asirraa argamus Iikaabood jecha jedhu arganna. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo Iikaabood jechi jedhu kuni hiikkaa maalii akka inni ta'e booda xumura irratti itti deebina. Haa ta'uuti guyyaa har'aa kana kan nuti barannu seenaa guyyaa har'aa kana qulqulluu abbaa keenya Saamu'eeltu barreesse. Saamu'eel boqonnaa kana keessatti kan inni dubbatee jiru waa'ee lubicha Eeliidhaa fi waa'ee ijoollee Eelii adabbii isaanitti dhufu dubbata saba Waaqayyoo. Kanaaf Saamu'eel jechuun hiikkaan maqaa isaatii maqaa Waaqayyoo jechaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf Saamu'eel kun kutaa kana keessatti gaafa barreessu Eeliidhaaf ijoollee Eelii warri ta'anii adabbii gara isaanitti dhufu sababii Waaqayyoon safeeffachuu dhiisaniidhaaf sababa Waaqayyoodhaaf ulfina kennuu dhiisaniidhaaf jecha adabbii isaanitti dhufu barreessee jira kutaa kana keessatti saba Waaqayyoo. Kanaaf egaa ijoolleen lubicha Eeliidhaa adabbii isaanitti dhufee jiruu fi akkasuma ijoolleen Eelii lamaanii Afniiniidhaa fi Fiiniyaas warroonni jedhaman kennaa Waaqayyoodhaaf dhiyaate yookiis immoo aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatee jiru irraa hir'isaniitu kan isaanii taasisanii jira adabbiin isaanii kan isaanitti dhufe. Inni lammaffaan immoo saba Waaqayyoo Waaqayyoon safeeffachuu dhiisanii ijoolleen lubicha Eelii kun lamaan dunkaana mana Waaqayyoo keessatti ni ejji turanii jira. Saamu'eel gaafa barreessu Waaqayyoon safeeffachuu dhiisanii Waaqayyoodhaaf ulfina kennuu dhiisanii dunkaana mana Waaqayyoo keessatti wanta Waaqayyoon miti namallee wanta nuffisiisu wanta nama xiiggaasisaa ta'e dunkaana mana Waaqayyoo keessatti ni hojjetu turan. Kanaaf Waaqayyo isaanitti aare saba Waaqayyoo. Sagalee kana dhagaatti kan jirru nuti oobdii mana Waaqayyoo keessa warroonni deddeebinu anaaf isin maal fakkaanna? Deebii isaa isinumaa fadhiisa saba Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyoo ijoollee Eelii kanatti ni aare. Saba Waaqayyoo namaaf namni gaafa walitti aaru namatu nama araarsa. Namaaf namni gaafa walitti bu'u saba Waaqayyoo jaarsolii yookiis maanguddootatu nama araarsa. Namaan Waaqayyoo gaafa walitti bu'u eenyutu nama araarsa?
Sagalee kana wajjin jirtu. Ijoolleen Eelii lamaan Waaqayyoodhaa wajjin walitti bu'ani. Ilaalaa. Abbaan isaanii lubichi Eeliinis immoo ijoolleen isaa lamaan kun wanta isa gargaaraniidhaaf wanta humna qabaniif jecha ijoollee kanatu isa gargaara. Kanaaf lubni Eeliin abbaan ijoollee kanaa lamaanii balleessaa ijoollee isaatii ni beeka ture. Gaafa ijoollee isaa balleessan ni beeka ni argaa. Ijoolleen isaa dunkaana mana qulqullummaa keessatti gaafa isaan ejjan ija isaatiin arga ture saba Waaqayyoo. Lubni Eeliin garuu balleessaa ijoollee isaatii kana otoo ija isaatiin argu isaaniin deebisuu hin dandeenye, isaaniin gorsuu hin dandeenye jedha. Ilaalaa saba Waaqayyoo. Sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu keessumattuu abbootiin keenyaa ijoolleen daa'immanni warri fagoo jiran guyyaa Waaqayyo isaan waame dhaggeeffatanii isuma Waaqayyo nuu kenneen waliin dubbanna. Sagaleen kun dhaga'ama miti. Kanaaf saba Waaqayyoo abbootiin keenya ijoolleen qeerroonis qarreennis harka keessan keessa jirraa gaafa balleessinu kan nu gorsuudhaa malu isinidha. Ijoolleen keessan gaafa isaan balleessan daandiirraa gaafa isaan hin gorani gorsuudhaa kan male isinidha abbootiin akkasumas harmootiin jechaadha. Balleessaa ijoolleedhaa utuu ilaaltanii irra daddarbaa ijoolleedhaa utuu ilaaltanii ijoollee kamiin iyyuu yoo ta'e kiristaana taanaan ijoollee keessanidha kamiin iyyuu qimmiiduu dandeessu gaafa isaan dogoggoran gaafa isaan balleessan irra daddarbaa isaanii yoo callistani utuu ilaaltanii yoo callistani ijoolleen sunis Waaqayyoon biratti ni adabamu. Isinis immoo utuu ijoolleen balleessaa jirtanii utuu ija keessan ittiin ilaaltanii yoo kan callistan taatanii adabbii ijoolleen balleessite sun fudhattu waanuma irraa hirmaattanidha. Kanaaf abbootiin balleessaa ijoollee irratti adaraa bira hin darbinaa jechuun barbaada. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen lubicha Eeliidha. Luba jechuun isinii garaadha. Kanaaf hoogganaa ta'anii otoo jiranidha. Lubni kun utuu uummata bulchuudha ijoollee isaa kana irra daddarbaa isaanii dhiise. Kanaaf irra daddarbaa isaanii waan isin ajaa'ibu ilaa Waaqayyo gaafa nama eebbisu saboottan Waaqayyo namaaf jedheetu nama eebbisa. Waaqayyo gaafa nama dheekkamu namaaf jedheetu nama dheekkamsa namatti buusa saba Waaqayyo. Waaqayyo namaaf jedheetu sababii namaatiif jecha biyyas ni eebbisa. Sababii abbaa keenya Abrahaamiidhaaf jecha biyyi eebbifamee jira. Kanaaf saba Waaqayyo yaada gaarii yoo qabaanne sababii keenyaatiif jecha sababii yaada gaarummaa nama tokkootiif qabuuf jecha Waaqayyo biyya kana guutummaa isaa eebbisa saba Waaqayyo. Kanaaf yoo waan gaarii hojjenne nu irra darbeetu biyyaaf ta'a. Yoo akkasuma faallaa isaa immoo waan dabaa kan hojjennu ta'e Waaqayyo wanta gaddisiisu yoo hojjenne immoo nurra darbeetu biyya keenyatu miidhama saba Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo ijoollee kanatti gaafa aaree jedhu amma lolli isaan irratti keega. Warroonni Filisteemotaa lola irratti banani ijoollee Israa'el warra ta'an irratti lolatu ka'e saba Waaqayyo. Waaqayyo gaafa nama adabu waan isin ajaa'ibu akka beekumsa addunyaa kanaa miti. Akka beekumsa addunyaa kanaadha. Wallolleen gaafa kaamu eeboon qaratamee yookiis meeshaa ofii hin qabne irratti ganaa iddoodhaa biraatti barbaadamee ergifamee miti. Waaqayyo gaafa nama adabuu barbaadu waanuma harka keessan keessa jiruun deebisee isin adaba saba Waaqayyo. Kanaaf warroonni Filisteemotaa Israa'el irratti ka'ani. Israa'el irratti gaafa ka'ani ijoolleen Israa'eliidhaan lolaaf ka'an. Lolaaf gaafa ka'ani guyyaa gaafa tokko yookiis guyyaa gaafa jalqabaadha ijoollee Israa'el keessaati namni 4,000 dhumani. Nama 4,000 nama 4,000 dhume saba Waaqayyoodhaala. Waaqayyo gaafa nama dheekkamsiisa akkasidha. Nama 4,000 dhume yeroo kanatti saba Waaqayyo ijoolleen Eelii lamaan kun yaada kaasan abbaan isaanii luba wanta ta'eedhaaf yookiis qeesiidha wanta ta'eef jechaadha afaan kana dura beektani. Kanaaf egaa ijoolleen lubicha Eelii kana lamaan akkas jedhanii yaada kaasan ammaa jedhani maal ta'a yoo taabota Tsiyooniin fudhannee lola kanatti baanee jedhan. Dhuguma namni
Xiyoonin fudhatee lolatti ba'u ni injifata saba Waaqayyoo. Kanaaf haala Waaqayyoo qabannee deemna. Maqaa isheetiinis ni injifanna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaa Xiyooniidhaan injifachuun kan danda'amu yoo gaarummaan jiraate dhagaa. Asirratti wanta wal hubachuun jiraatu. Hamminaan taanaan hin mo'annu ni mo'amna maleessa. Ijoolleen Israa'el kun egaa akkuma jedhani abbaan isaanii luba wanta ta'edhaaf taabota Xiyooniidhaa fudhatanii lolaaf guyyaa lammaffaa Filisxeemotaan loluudhaaf ba'anii. Maal fudhataniittan? Taabota Xiyooniin fudhataniitu lolaaf ba'anii. Kanaaf guyyaa lammaffaa irratti immoo ammas deebi'ee saboota Israa'el kana wajjiniin gaafa ka'anii jedhanii warroota Israa'el keessaatii ijoolleen Israa'el namni 30,000 guyyaa tokkotti dhume ilaalaa saba Waaqayyoo. Nama 1,000 lakkoofsa kana yoo irra darbeedhaan nama 30,000 yeroo jalqabaa nama 4,000 dhume yeroo lammaffaa irratti 30,000 ni dhuman. Amma ajaa'iba wayiitu ta'e yeroo 30,000 ijoollee Israa'el kana keessaatii dhumanii jedhanii namni tokko akka carraa ta'eetu ijoollee Israa'el keessaatii baraarame. Lubbuun isaa ba'e. Lubbuun isaa gaafa ba'u kun namni kun nama biyya Biniyaamidha. Namni biyya Biniyaam kun gara mana abbaa ijoollee lamaan sanaatti lubicha Eeliitti deeme. Wanta ta'e itti muudha. Kanaaf abbaan isaanii lubichi Eeliin immoo yeroon isaa yookiis umuriin isaa umurii 98 yookiis waggaa 98 umuriin isaa yeroo sana. Nama waggaan isaa 98 akkam akka inni ta'e isinum duubeettu. Umurii isaa yookiis lafa buureera lubni Eeli. Yeroo kana balbala mana isaatii duraa barcuma kaawwateetu taabota Xiyooniidhaa maal ta'a laata jedhee ijoolleen koo lamaan akkam ta'u laata jedhee ijoolleen Israa'eliidhaan ni mo'amu moo hin mo'atamu jedheetu balbala dura taa'eetu waa'ee ijoollee isaatiif waa'ee taabota Xiyooniidhaa halaalatti fagootti ni eega ture jedha lubni Eeli. Yeroo kana namni biyya Biniyaam kan ta'e kun ergaa kana fidee dhufeetu gaddarraatii kan ka'e daara isaa tarsaasee jedha. Ijoolleen Israa'eliidhaa yookiis sabni Israa'eliidhaa gaafa gaddi isaan mudatu daara isaanii tarsaasu. Akka biyya keenyaatti akkuma gaafa gaddi nu mudatu daara gurraacha yookiis uffata gurraacha akka uffannu jecha daara isaa tarsaaseetu biyyoo ofitti naqeetu gara lubicha Eelii dhufe. Maddoo kanas isatti hime. Sabni Israa'el hedduun isaanii dhumanii jiru. Taabonni Xiyooniidhaa booji'amtee jirti. Ijoolleen kee lamaanis du'anii jiru jedheetu isatti hime. Yeroo kana lubni Eeliin ilaalaa saba Waaqayyoo ijoolleen isaa lamaan wanta hamaa hojjetaniidhaaf dirree lolaa irratti lubbuun isaanii ba'e. Sababii wanta hamaa hojjetaniidhaaf taabota Xiyooniidhaa warra Filisxeemotaatti dabarsanii kennan boojuu kennan taabonni Xiyooniidhaa hin godaante saba Israa'eliin keessaa. Lubni Eeliin balleessaa ijoollee isaatii waan callisee taa'ee fi mardoo kana gaafa dhagee jedhu barcuma irra taa'aa jiru sana irraati mataa isaatiin kufee boquun isaa cabeetu lubbuun isaa keessaa ba'ee sagalee kana wajjin jirtu Waaqayyoon dhuma keenyaa wajjin haa ta'u. Saba Waaqayyoo gara mana Waaqayyootti gaafa deddeebiinu yoo waan gaarii hojjenne malee yoo waan gaarii yaadne maleessaa dheekkamsi Waaqayyoo baay'ee ulfaata. Saba Waaqayyoo addunyaadhuma keessa jiraannu keessatti keessumattuu yeroon anaaf isin amma keessa jirru kun yeroo itti wanta gaarii yaaduu qabnudha. Yeroo isaatu baay'ee ulfaataadha maleessaa. Eeyyee saba Waaqayyoo yeroon kun yeroo itti dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa jedhe akkuma kitaabni qulqulluun jiru yeroo itti dammaquun nurra jirudha saba Waaqayyoo. Kanaaf gara mana qulqullummaa gaafa dhufnu dunkaana mana Waaqayyoodhaa qulqullina isaa eeguun barbaachisaa. Mana Waaqayyooti wanta ta'eedhaaf sabeeffachuu nu barbaachisa. Mana Waaqayyoo dhiisaatii maali? Manuma jireenyaa keenya iyyuu kabaja qaba miti, ulfina qaba miti maatii Waaqayyoo. Manni Waaqayyoo immoo kana caalaa akkama ta'u ree? Manni Waaqayyoo keessatti galateeffamu akkama ta'u ree saba Waaqayyoo? Kanaaf saatiin keenya waan deemeef seenaa kana nan gabaabsaa. Yeroo kana ijoolleen lubicha Eelii lamaan keessaatii Finiyaas kan jedhamu haadha manaa yookiis immoo haadha warraa qaba ture. Isheen immoo yeroo sanatti ulfa turte yeroon da'umsa isheetii ga'ee jira. Kanaaf dubartiin kun ciniinsuu keessa wanta jirtuudhaaf yeroo sana mucaa ilmaa argatte
Kanaaf mucaa ilmaa gaafa argattu mardoo waa sadii dhageesse. Tokkoffaayi taabonni Tsiyoonidhaa booji'amuusaa yookiis godaanuusaa dhageesse. Lammaffaa irratti immoo abbiyyuun ishee Lubneeliin du'uusaa dhageesse. Isa sadaffaa immoo abbaan manaa ishee akka inni du'e dhageesse saba Waaqayyoo. Kanaaf maqaa mucaa isheetii Ikaabood jettee moggaaste. Ikaabood jechuun hiikkaan isaa immoo ulfinni Israa'el keessaa godaaneera, ulfinni Israa'el keessaa sokkeera jechaadha saba Waaqayyoo. Tsiyooniin malee ulfinni Waaqayyoo sararee Tsiyoontu ulfina Waaqayyooti, Waaqayyoon kan baatte Tsiyoonidha waan ta'eedhaaf. Bara sanatti saba Waaqayyoo taabota Waaqayyoo Tsiyoon kan jedhame suni kutaa kitaaba qulqulluu keessa gaafa ilaallu Tsiyoon kan jedhamu wantoota afuriidhaaf kan inni barraa'ee jiru saba Waaqayyoo amma garuu kaasuun barbaadu. Arfan sana keessa Tsiyoon jedhamee kutaa kitaaba qulqulluu keessatti kan barraa'e keessaa tokko haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Tsiyoon kan jedhamte isheedha. Bultoo Waaqayyoo kan taate isheedha. Ishee kabajuudhaaf iddoo kanatti dhufne galanni Waaqayyoodhaaf. Dhuguma saba Waaqayyoo Tsiyoon biyya keenya keessaa godaantee jennaan ulfina maaliitu jiranii? Kabajni Tsiyooniidhaaf hin ta'u jennaan saba Waaqayyoo kabaja maaliif jiraree saba Waaqayyoo? Kanaaf Tsiyooniin kabajuudhaaf dhufne, kanaaf Tsiyooniidhaaf ulfina kennuudhaaf turre. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Tsiyoon haadha isaa kennuudhaaf. Eeyyee saba Waaqayyoo yeroo kanatti wanta dubbadhee darbu waan gabaabaa jira xumureetan jira. Taabota Tsiyoon kanaadha warroonni Filisxeemotaa fuudhaniitu waaqa tolfamaa isaanii bira dhaqanii kaawwatan. Warri Filisxeemotaa warra Waaqayyoon hin beeknedha. Warri Waaqayyoon hin beekne kuni sababii cubbuu yookiin sababii akka ijoollee warra Waaqayyoon beekaniidhaaf jecha taabota Tsiyoonidhaa fuudhaniitu waaqa tolfamaa isaanii bira dhaqanii kaa'anii mana isaaniitti cufanii gara mana isaaniitti galani. Ganama barii gaafa dhufanii barani taabota Tsiyooniin fuulduratti waaqi tolfamaa isaanii adda isaatiin kufeetu sagadee fi Tsiyooniidhaaf argame. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u malee. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14 gubbaadhaatti qulqullicha abbaan keenya Isaayyaas akkas jedhee jira. Ijoollee warroota si cunqursanidha. Yeroo booddeetti gara miilla kee yookiis ejjeta miilla keetti dhufanii ni sagadu. Awwaara miilla kee jalaa Simoonii arraabu. Yaa magaalaa Waaqayyoo yaa qulqulleetti Israa'el. Tsiyoon siin jedhu Tsiyoon dubroo Maariyaamidha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u malee. Yeroo lammaffaadhaaf ammas warroonni Filisxeemotaa hojii kan arganiitu waaqa tolfamaa isaanii sana fuudhanii taabota Tsiyooniin bukkee dhaqanii kaa'anii gararraa isaa fuudhanii kaa'anii balbalatti cufanii mana isaaniitti galanii saba Waaqayyoo. Yeroo kana ganama barii ammas yeroo lammaffaadhaaf gaafa deebi'anii dhufanii taabota Tsiyoonii duratti kan isaan argani waaqa tolfamaa isaanii isa gararraa jiru sana miilla jalatti asii gadi dhufuudhaan taabota Tsiyooniidhaaf gaafa inni sagadu arganii galanni Waaqa keenyaaf haa ta'u malee. Yeroo kana isa sadaffaa irratti ammas akkasuma gaafa godhanii jedhanii inni sadaffaa immoo ajaa'iba ta'e saba Waaqayyoo. Isa yeroo lamaanii dhadda isaatiin lafatti sagadee fi taabota Tsiyooniidhaaf argan. Isa sadaffaa irratti garuu qaama isaa malee waa tokko iyyuu hin agarre. Harki isaa irraa citee miilli isaa irraa citeetu taabota Tsiyoon sana fuulduratti arganii iyyuu jalqaban. Kanaaf taabota Tsiyooniidhaan nurraatii fuudhaa deemaa. Taabota Waaqayyoo kana nurraatii fuudhaa biyya keenya keessaatii baasaa nuti nagaa dhabne jedhanii iyyuutti qabani. Taabonni Tsiyoonidha. Tsiyoon kan jedhamte dubroo Maariyaamidha. Tsiyoon ijoollee ishee warra ta'aniidhaaf nagaa laatti kanaaf nagaa argachuu as keessa dhufne galanni Waaqayyoo. Guyyaa har'aa kanatti gaa taabonni Tsiyoonidha. Kabajaaf ulfinaan gara Israa'elootaatti kan isheen deebite. Guyyaa har'aa kan nuti yaadannuuf kanaafidha saba Waaqayyoo. Akkasuma gara biyya keenyattis immoo biyya keenya Aksum bakka jedhamutti jechaadha. Ayyaana guddaan kan kabajamu akkuma kanatti jechaadha. Namoonni baay'een isaanii achitti ol ga'u. Guyyaadhuma har'aa kanattidha. Taabonni Tsiyoonidha kan isheen biyya keenya Itoophiyaa Aksumitti kan isheen galte. Kanaafidha ayyaana guyyaa har'aa kan nuti kabajnu jechaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf egaa walumaa galatti nan gabaabsa. Warroonni taabota Waaqayyoodhaaf ulfina warroonni hin laanne saba Waaqayyoodhaa wajjinidha kan isaan wal lolan. Nagaa inni qabaatan saba Waaqayyoo.
Nuti garuu ijoollee waaqayyoo warri taane warri tsiyooniidhaaf ulfina laannu nagaa waaqayyoodhaa tsiyoonirraatiin argachuudhaaf iddoo kana dhufne madda nagaa, madda haara galfii, madda jaalalaa, madda eebbaa kan taatetu tsiyooniidha. Tsiyoon jechuun dubroo maadamiidha. Dubroon maadamaadha nageenyaati. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u malee kanaaf jechuun ulfinni Israa'elootaatiin godaanii gochaadha. Ulfinni biyya keenya irraatti akka hin godaanneedhaaf saba waaqayyoo taabota tsiyooniidhaaf taabota tsiyoon kan jedhamte immoo saba waaqayyoo haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo maadamiidha. Maaliif jennaani taabota tsiyoon sanarraa sagalee isaa isa bara baraan jiraatu alfaa oomeegaa isa jedhamu sana isa jalqabaaf xumura hin qabnetu irratti barraa'ee jira. Tsiyoon kan jedhamte haadha keenya qulqulleettii dubroo maadam irra garuu sagalee isaa qofaa otoo hin taane kiristoosumatu irra bulee keessa jiraate. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqa nu barsiiseef waaqa nu gorsiidhaan maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumaan haadha keenya qulqulleettii dubroo maadamii eegumsi argamoota waaqayyoo eebbaa fayyaa irraa jiru isaa dubroo isaa suufni waree